Raakaasan isa duuba saniin. amma tan mahimuudhaaf akkasitti amaariffaa fi hubannoodhaan rakkataa turte amma himtee fixxee gingilchaa fixattee amma. Wallahi gingilchaa miti namni akka kiyya dubbii qabu ni jira. Ani bar itaakee kanan argee bariini qonjo wallahi. Kana yoo ni duutaa yoo tana hawwanna hin jenne. Memberii ka tuttuqaa gaayis memberii. Memberii tuttuqaa memberii gaayis. 48 geettanii jabaadhaa. Ummanni kun yaa memberiitti memberii hin beeku yaa taaptaap hin beeku ummatuma akka rabbiin irra kaayaan. Taaptaap godhaa jiran bara kunooti. Maal taaptaap godhaan taaptaapi teessanitti na jamuuti memberii ta'a kun memberii akka shaggar ta'e kan. Memberii masanuun beekanii bara. Qoylaaf gooli isin kaayaa memberii tan akka gattuttuttan. Osoo si dabalaati. Lakoo mattaarii. Anchi maaliif gizee geemidhaa ofirraa hin bantu hooleeyyii tante achinnatti ergitee mataa na nyaattaati. Wannaati hooleeyyii nan jeen hoolaan qabu ani hoolaan jaalladhu warra mana keenyaati dhagee. Barbanaadha haadha faateessuma qofaatu walitti ergachuu hin dandeenya. Addunyaa guutuu. Abbaa barbaaddetti ergachuu hin dandeetta. Abbaa barbaaddetti ergachuu hin dandeessa. OMS screenshot godheen si ergaa kan kee. Of godhattee teesseetu mataan dhukkubsiisa. Namni tokko si ergachuu hin danda'u. Hundi keessanuu gattutuqaa memberii tana yalla. Taktak godhaa memberii tana. Eeyyuu gattutuqaa akkasitti. Jabaadhaa afur geettanii. Nama afur qofa memberii qaba memberii tuquu danda'a namni afur bichaan. Nama 700 keessaa sheemi wallaahi. Tuqaa jiranii bar tuttuqaa guys. Namichi kun natteeru jedhaa dhagee akil shee maashaallah jechuudha. Kamiin okay kana. Do you marry me? Do you marry me? Jedhaa dhagee. Yalla amma tana gattutuqaa warri keessaa qabdan. Aku bercista wallahi. Warri keessaa qabdan gattutuqaa haftaa min bichaan. Tanammoo haftaa mittuqaa. Tanta haftaa miti gattuqaa meeqaa isiniif Wallahi taleessi. billah ol isin galcha tana gattuqaa ol galcha yaada keessan tana fasaas keessa seenaati. Anchi namni gastii kiyya galu wallahi 100 kan falee gala kana booda safaataan hin jiru. Ati. Haadha faate si waliin waa haasa'uudhaaf onnee takka ol darbii ol gali yaada kee ibsadhu. Onnee takka yookaan ammoo kunoo isii tan. If you don't like it is okay. Sorry isin jechuun jira qaalichi isin fuudha isin jee ingiliffaan faate. Dhagee faatush. Dhibba kafalaa seenaa jechaa jirtani kafalaa dhibba. Onnee takka takka ol darbaa yaada keessan ibsadhaas gubbaa koottaati. Haadha faatee bakkalchaa kan jiru sanii manatsirii isaa sanii waliin maan qajeelchine. Argine maal barreesse seenaan argine koomentii. Kun gisee koomentii takka takka rabbiin jedha dabarsaa. Manatsirii bara duru ta'wanni TV garaa qabu san uffatee as jala jecha inni nama arrabsu bannaan sibilo godhiin. Memberii ta'a guys memberii kalli walli abibti. Deebi'ee haa barreessu qoynan laala. Hudduu iyyoodaa bi keessa darba. Wallahi. Wayne. Haadha faatee tun bu'aa namaan jeen anchi maal jechuudha kan jechuun mi'aamu iyyoodaa maal si goote. Deebi'ee haa barreessu. Anuu namaa miti. Deebi barreessi wasfaati.
مال مالك ما شو مال مالك. أنتي موديتر خينا دي بسمي. لا حبيبتي ديبسو أنجي ما كان دي بسمي. أنجي سنفيدون يجولي دائما مطيرة كني. أوي خيسر خي جانا ما نجيه كجورت سان كوين نرام فدي برانو. حبيبتي خافت بدي دي فقرا مالين قول أجروا. ويني. ini tumma gadhiisu deddeegaa qoy gattutu qalaaf golidha fi wanno bismillah umman mana kiyyaa ko wallahi hiyyeessa hundi isaa yaa rabbi kiyya irraa jijjiiri gooftaa kiyya yaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa tokkicha maqaa 99 gurraacha garaa garbaa yaa rabbi kiyya gooftaa kiyya yaa rabbi yaa allah hin dandeetta yaa rabbi ummata kiyya kan hiyyummaa irraa naa jijjiiri gooftaa gurraacha garaa garbaan jenni si gadhadha yaa rabbi kiyya hiyyummaa irraa naa jijjiiri hundi isaa hiyyeessa tokkichummaan yaa rabbi kiyya dandeettaa quwwaa kee kunirraa naa jijjiiri kaleenca darbuu hawwii qabu jala kana jedha yaa rabbi dhikiisa isaa haftaaminaa godhate haaleluyyaa irraa jijjiira irraa si haa jijjiiru wallahi guys wanti godhaa fi gattoqqaa fi mee amma yoo isin jijjiiramte jiraatte mee bintu waa'een isin maal jijjiiramte beedi achuma jiranii maal maali maasha maali warri geemii beellamaa qabdan faati warri yaada qabdan warri geemii beellamaa qabdan manigaanii ol darbaa ol galtanii as beessifattan kunoo tana darbaa laayif goodii tana darbaa warri geemii beellamaa qabdan wallahi warri geemii beellamaa qabdan kunoo kuma takka tana ol facaaftanii ol galtanii geemii keessanii mattan warri geemii beellamaa qabdan nigdii bareedaa eegaltee haadha faate akkasitti beeksisiif waan xiqqaa gaafattee hoo kaa maal taate ati fuuldurri isaanii maa hawwii guddaami warri koomentii barreessu koomentii dhayyaada keessan akka barbaadanii facaafachuu barbaadan memberii tana gattuqaa tana gattuqaatii san booda beeksisa akka barbaadanitti beeksifattan hanqa sa'aatiillee muraasa jechuu xiqquma isin kan nama ziyaad mee ati inshallah ji'a 8 geettee dhuftee waan jabdu ol darbe barakallaa fi habiibi jabdu ol darbe የኔ ቆንጆ ሰላም ነው ati nagaa qabda miti mubarak isiif hime ommaan naa hime mubarak memberii tuqaa jedhee immoo waa jennaan ebeluu miti ekelee miti ati inshallah maal cildaafattee teetta akkanatti rafuudhaan dhuftee mitiiree na waliin haasaa jirtaasa la profaayilii kee hojii haasayaa jira kadhachaa jirraa miduba amma itti fufikaa maal kadhannaa bifti ummanni si jala dhufe atillee tafaana bona ummanni si jala dhufe illee tafaana bona hin qaban ummanni kiyya dhisiftatanii jiraniiti geemii beellamaa kiyyaaf ol kaa'ee jirani ummata mana kiyyaa kana awwalee musammaatii caalaa naaman kame awwalee musammaa awwalee kuma takka darbii koottu la gifti galarii keessa galii kuma lama ol darbiiti kuma lama tafacaatu san obboleessa mubaarak barii kuma lamaan tafacaatu sa ol darbii koottu kunoo tana habiibi as keessa teettee abbaa barbaadde raggattaa money is power wallahi amma si hayyame kunoo lal isii tana tuttuqii koottu thank you mal mali mashu mal mali zero rasbas ergite miti isma wayya amma tamana kiyya nama 700 awwaleen meeqana kana dhibbana kana galatoomishi wallahi isma wayya nama barbaade isin kuma takkitti sana gattoqee seenu
awwalee kuma takkitti san mee push godhiitii seeni haa. Anchi hidhii ciniine dukkana keessa taa'e. Yoo mammoo Anchi mana kan akkama godhee sirreessa yaadalatti ta'aa jira. maalti manni? Kaleessa bishaan jala garagaleetiin dhabeefti akkana keessaa guuree taa'aa jiran argitu. Bishaan maal ta'eeti anchi? Bishaan banee dhiisee kushiinaa irra gad dhangala'ee achiin kana keessa gaggaragalee achiin. Akkanaan gaaf tokko ta'e anis akkana ta'e bishaan. Kan kee gara saaloonii gadi yaa'u. Araba maaliif eessatti akkamitti gadi yaa'ani kushiinaa keessaa? Waan amma akka godhu dhabee kun akkana bira taa'u jira. Awwalee maal ta'e usee anchi nam lamaan yaamnee awwalee halleluuyaa hoseen. Taaziyaa deema. Family. Deema awwalee ani wannoo keeshis ababaa singalchu deema. Gifti teellee jedhu ababaa dhaan singalchu. Family namni kuma takka as jirtan kun YouTube kee subscribe naa godhaa. Kuma 20 na haa galuu. Adda diraamaa makii irratti hojjedhe wayii achirra gadhiisuudha. Makii irraa kan faladhe guys. Akka rabbi jaalatu makii irraa kan faladhe hadha. Raas maal kafaltaa miti? Wallahi billahi sirraa kan faladhe. Haga gadhiisuun muddamee jira baay'ee wayii achirratti jechuudha. Deemaatii hundi keessaniyyuu subscribe naa godhaa YouTube tiiti. Wallahi akka ajaa'ibaati irraa kan faladhe makii ni ilaaltani. Bika duubaa san emojiidhaan cuqqaalaa ishee? Wallahi maqaan isaa waan ofii hojjawee jedha dhaqaati subscribe godhaa. Sa'aatii muraasa booda gad isinii dhiisa diraamaa makiirra sawwanna makiirra dalaga. Aniin tun goodaa bar. Amatti. Waan ofii hojjawee jedha maqaan. Amma waan akka waan nagaa godhee dubbatamit sana ookee jaalala akka laaluudhaaf uummanni kun bar. Hayyi uummata kana deemaa subscribe godhaa fi maqaa himi as jala hin jiru isaa? An jiru as jala yaa. Waan ofii hojjawee jedha kun jala kana jira sijjamir TikTok kiyya jala hin jira. Achumaan akka subscribe godhaa. Profaayilii isii jala seenaati liinkii jira liinkii san gisee isin dhufe subscribe godhaa. Kuma 20 haa galu yoo kuma 20 galee badhaasa qaba wallahi. Wallahi kuma 20 galee badhaasa qaba. Guyyaa 4 garuu guyyaa 4 bicannaa fi guyyaa 4 kuma 20 hin galaa idoon beekaa. Guyyaa 4 keessatti. Takka waan jette koominti jalatti wallaahi jette. Jiituu abbu jedhama kan wallaahi ani miidiyaa kana gubbatti akkasii jibbu namitti kana ati qoy nama si fuudhee asirraa si galchu akkamitti dhabde. La ilaha illa arraba yaa miccoo ammoo abarra isti qarabbisi haa dandeessu. Si fuudhee asirraa si galchu akkamitti dhabde. Namni si fuudhee asirraa si galchu yoo dhaban Rabbi asirraa si haa. Haadhati yaa arraba akkana dubbista haadhi isirraa. Nauma seenaa Oromoo nutti himumi. Qoy laayik godhaafi. Laayik godhaafi. Akkasi. Firaankii ibsaa irra hojjedhe san irratti hibar. Dhaggeeffadhu sitti hima. Gizee namni si arrabse laayikuma gootaaf jechuudha. Hin gubatan. Wallaahi naqin nama si arrabsu laayikii onnee faa kanniif. Akkuma qabiibti. Onnee kanniif ammata akkasii jette saniif onnee kanniif. Dhaqee wanna laayik godhee fi. By the way. Firaankii ibsaa irra hojjedhe san irratti akkas jettee firaankii ibsaa irra hojjedhe san. Akkoo laayikii godhiif tuffachuudha bar laayikii godhuun jechuun jabaadhu jechuudha laayik godhiif. Maal mallikee. Ispoortii kiyya deebi'uu laata sa'aatii kan koo sirreessa. Onnee diimtuu manaaman kanniif malee beerii fanii jeen akka Mansuur gisee xolog godhanii arrabsan koomantii jala deemee beerii fanii jaanii bara. Gaazii yallaa hundi keessanuu naaf godhaa deemaati. Maal ta'e booksii na erge ilmi musammaadha. Onnee dogongoraan onnee dhibbaa si kenne sani. Dogongoraan na kan ta'e.
Ani bara eessaa dhufeen jaabarinni kun immoo waan takkaan agarree. Waaqayyotu erge. Adda addaan ergamuun yaabu. Maashaallah. Anis Saraawus Finfinneedha. Onis akkasii. Ajaa'iba bara wallaahi dalagaa rabbii tanaa rabbii umrii dheeressu hundaa waayee. Family yalla deema nama 38 bicha nama kuma takka keessa nama 38 bicha ne yalla jira nama 38 nama lama bicha subscribe na godhe isin argu jira bara asiin isin argu jira kun waan asiin laa kobse isaa gama gada bal Subscribe godhaafi. Indemina asii yoo asii deemtan tama kiifaati faatu dubbattu isin tara jalma kana ta'a wallahi uummata akka dubbataa hin jiru wanti bar haguma asii achi dhaqanii subscribe godhanii as deebi'anitti akka waan jaannanii rabbi isaan talutti rakkatanii bar Deem wallahi naasu nu deemaan subscribe. wallahi akkasin dhaxxanii subscribe gootanii deebitanii uummata akka hin dubbannu isin eenyu kaameraa qopheeffatanii taa'aa jiranii haadha faaxeetitu waa'ee mudhii gadii dubbata mamaa kee waa'ee mudhii gadii dubbata akkanatti ta'anii akkanatti itti saqayyaamanii caannaqamanii sammuun kun biizii taate akkasin dhaxxanii subscribe gootanii deebitanitti wallahi waa takka hin dubbannu deema ka'a. Deemaa subscribe godhaafi isa gaafii. Maqaan waan ofii koo jawwee jedha warri maqaan isaa eenyuutti maqama tiktokii kana maqaan isaa Ata maal deemtee rabni inshaallah baarakallah fiichi. Gizee meeqarra feeniin qonjoo. Haati seenaa kun komentii irra dhuftee heerumtee jettee na gaafatti maaltu sii galchi hundi miskiitichi narraa maraatti. Uummanni maal sii qopheesse sila? Haadha seenaa irra maal dalannuu amma diraamaa kontiraankii. Isiin nutti gaggabdii dhiis rabbi jeetii sii bara. Miskiina gizee waa itti lafatti wallaahi. Bar dubbii takka gizee umuseenatti himuu deemtan bara. Dubbuma himuu deemtan isin rifachiisteerra. Umuseenaa mii hottu wayii sii maali gizee xaarrifadhee war maaltu uumame jee asliin amalee sitti naan jee gaafa duraan isan hin beeku ture beeti. Qaedduu miskiina umuseenaa wallaahi. Guyyaa tokko haadha seenaa bara kaadha sadafachiisu barbaannaan karaa salphaa rifachiifte. Akkasumatti isin gizee dubbii sirraa fuutu hoo'itee sirraa fuutu. Dubbii gizee sirraa fuutu waa. Gizee oduu kana sirraa fuutu. Eeshi. Innan jedhe. Asliino. Dubbumaa osoo keessa balleessa malee itti himuu deemtu. Asliin gaafa sirraa fuudhu barbaade. Asliin gaafa sirraa fuudhu barbaade hagatti matana si tuqalaa. Hagatti matana si tuqee maanna shammadara shimsiisa. Dikkuma si tuqee haata tachiitii fa'aa akka mattee jirtu akkana. Umuseenaan dubbii xiqqoo simpilii barsiin waan simpilii waan noormaalii isitti himte akka waan namni du'eetti rifattee sirraa fuuti. Asliin bar dubbii guddoo itti himte bar. Aanti bishaanuma keessa nagaa bar fuudhee. Waan ofii jiruun of duuba si deebite daa'ima fakkaata. Alhamdulillah. Hin hodhadhe waan san hodhe. Hin hodhe.
ተቸገርን አገራችን እንደ Haadha faatee daa'ima fakkaatadha. Akka waan gaafa haati deettu dhufa lamaan jidduu jiru ootteen. ajaa'iba Bakka obboleessi bakka ichatti